Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtu kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota gabayaa tuubii kun yuutuubii keessan gabayaa tuub jechaadha. Ani qophii kana qopheessee simbiraan kan ga'u biraan buriiti. Hamma xumura qophii keenyaatti wajjin turaan affeerraa keenna warroon yeroo jalqabaatiif gara YouTube chaanaalii keenyaa dhuftan subscribe gochuu hin dagatina. Miseensa keenya kan taatan like share gochuudhaan nu jajjabeessaa YouTube chaanaalii keenya nuuf hordofaatii wantoota baay'ee asirraa hubattu. Hiriyoota keessan biraan gahu wantoota sirraa argattan share godhaati biraan gahaa ofiis fayyadama hiriyoota keessanis akka fayyadaman taasisa. Odeeffannoon guyyaa har'aa qabadhee isiniif dhiyaadhee meeshaa amma suuraa irratti argaa jirtan kana seeraamikii kushiinaa fi seeraamikii kushiina mana fincaanii fi shaaworii keessatti itti fayyadamuu dandeenyu gatii isaa fi diizaayinii isaa jettanii warroonni na gaafatan guyyaa har'aa kallattii maan isin biraan gaha jechaadha. Kanaaf hamma xumura qophii keenyaatti nu duukaa bu'aa hordofaa lakkoofsa bilbilaa ittiin argattan eessatti akka argattanii fi meeqaan akka bitachuu dandeettan kallattiimaan information isaa guutuu waan isin biraan gahuu qabu isin biraan gaha jechaadha. Kanaaf viidiyoolee kana dura hojjanne keessattis meeshaaleen baay'een isin tajaajilan jenneetiin isiniif dhiyeessine akkasumas gaafii hedduu keessanii kan ta'e gaafii keessan irratti hundaa'uudhaan gama keessan kan dhiyeessine keessa deemaa hordofaati meeshaa bitachuu qabdan bitadha. Kan hiriyoonni keessanis hin argines yoo jiraate biraan gahaati akka bitatan taasisa. Kanaaf meeshaalee biyya alaa irraa fiduun isin rakkisu. Kamuyyuu gatii isaa wajjin Itoophiyaa keessatti meeqaan bitachuu akka dandeettan eessatti akka argachuu dandeettan kallattii maan argattan jechaadha. Keessattuyyuu meeshaalee akka elektirooniksii biyyoota biraa irraa fiduun haalli isaa baay'ee tokko rakkisaadha. Tarii cabuu danda'a, baduu danda'a, wantoonni garaagaraa isin mudachuu danda'a waan ta'eef biyya keenya keessatti mana keessan teettanii bilbiltanii isin dhufuu kan danda'uu fi akkasumas iddoo isaan itti gurguranitti dhaqxanii bitachuu akka dandeettanitti haalli isaa mijaa'aa kan ta'e YouTube channel keenya keejjalaan ni argattu jechaadha. Kana boodaafis meeshaalee gara fuulduraatti bitachuu barbaaddanii gatii isaa beekuu fi eessatti akka argattan beekuun isin rakkisee jedhee yoo gama keenya dhuftanii gaafatan kallattii maan eessatti argachuu akka dandeettan gatii isaa immoo meeqaan argachuu akka dandeettanii fi diizaayinoota akkamiitu akka jiran isin biraan geena jechaadha. Kanaaf isin gama keenya koottaati wanta bitachuu qabdan kamuyyuu nu ajajaati. Gaafii keessan deebisuuf jecha tattaaffii keenya taasisuudhaan deebii isaa isiniif laanna jechaadha. Kanaaf guyyaa har'aa kallattii maan odeeffannoo qabadhee dhufe gama keessanii yoo guuga'u meeshaan amma argaa jirtan kun namoonni hedduun ni yaadattu jechaadha. Warroonni gara keessaatiin na gaafachaa turtan koomentii keessattis viidiyoolee hedduu jalatti na gaafachaa turtani. Kanaaf kan amma argaa jirtan kun seeraamikiin kun cimina hedduu kan qabuu fi akkasumas ammoo kushiinaa keessatti kana dura meeshaa kushiinaa keessatti itti fayyadamuu dandeenyu kan ammoo kichinii keessatti itti fayyadamuu dandeenyu kaabineetota garaagaraa isin biraan gahee jira jechaadha. Kanaaf isa wajjin meeshaa deemuu danda'u kan ammoo isa wajjin meeshaa itti fayyadamuu dandeettan kushiinaa yookaan ammoo kichinii keessatti itti fayyadamuu dandeettan kan amma argaa jirtan kana jechaadha. Meeshaa baay'ee tokko barbaachisa. Meeshaalee itti nyaannu achi keessatti kan dhiquu dandeenyu jechaadha. Kan amma xiyyaan argaa jirtan kun meeshaa baay'ee tokko barbaachisaa fi cimina hedduu kan qabu inni isas kallattii maan isin biraan gaha jechaadha. Kanaaf tartiibuma isaatiin yogguu deemnu kan amma argaa jirtan kun seeraamikiin yookaan ammoo shaklaan inni afaan Amaaraatiin jedhamu kun seeraamikii kana bitachuu barbaadan tokko isaa boolla tokkoof mana fincaaniitiif oola jechaadha. Boolla mana fincaanii kan lafarraatii fi kan amma argaa jirtan kunis bal'inni isaa hundi isaaniiyyuu tokkuma jechaadha. Haala tokko ta'een hojjetamaa garaagarummaa hedduu hin qabu. Bal'inni isaas tokkuma mana fincaanii guddaa fi xiqqaa irrattis kan fayyadamu tokkuma jechaadha. Inni amma argaa jirtan kun tokko isaa mana fincaanii tokkoof tokkotu barbaachisa akkuma beekamu. Kan argaa jirtan kun qarshii 500 tokko isaa bitattanii jechuu ni dandeettan jechaadha. Bitanii itti fayyadamuu ni dandeettanii baay'ee tokkotiin isaas madaalawaa fi cimina hedduus qaba jechaadha. Seeraamikii cimaadha. Kanaaf qarshii 500 yoo qopheessitan meeshaa kana kallattiimaan bitattanii itti fayyadamuu dandeettan. Warroonni kana dura beekuun isaa isin rakkise kun kallattiimaan gatiin isaa kana fakkaata. Diizaayiniin isaa immoo kana fakkaata jechaadha. Bonyi isaa kanaaf qarshii 500 yoo qopheessitan isa kana boolla tokkoof bitattanii itti fayyadamuu ni dandeettanii. Haaluma isa fakkaatuun kan amma argaa jirtan kun akkuma duratti isiniin jedhe kushiinaa keessatti tokko kichinii keessatti kan fayyadamuu dandeenyu jechaadha. Meeshaa achi keessatti itti fayyadamnu ittiin dhiquu kan dandeenyu jechaadha. Kan amma argaa jirtan kana isa kana bitachuu barbaadan meeshaa isaa guutuu wajjin jechaadha. Kan amma argaa jirtanii fi kan biraas kan barbaachisu jira waan ta'eef kanaaf sibiilli dheeraan kun iddoo bishaan keessaan bu'u jechaadha. Kanaaf isa kana meeshaa isaa guutuu wajjin yoo bitachuu barbaadan qarshii 3500 qopheessinaan kallattiimaan bitattanii itti fayyadamuu dandeettani. Bilbiltanii yoo jettan dhufanii isiniif gaxxamuuf yookaan ammoo isiniif hojjechuu fi isas meeshichas isinii fiduu ni danda'an jechaadha. Kanaaf qarshii 3500 qopheessinaan meeshaa kana kallattiimaan bitattanii itti fayyadamuu ni dandeettan jechaadha. Haaluma isa fakkaatuun isa biratti kan argaa jirtan kunis gama kanaan kan argaa jirtan kunis shaaworii keessatti kan itti fayyadamnu jechaadha. Kan asitti argaa jirtan kun shaaworii keessatti itti fayyadamuu kan dandeenyu lafarratti iddoo shaaworii dhaabannee itti dhiqannu jechaadha. Lafarra kakkaa'amuu fi bishaan keessaan gara boolla keessaa kan seenu jechaadha. Inni argaa jirtan kunis baay'ee tokko bareeda bal'ina hedduu kan qabu bal'ina seentii 60 fi seentii 70 guddaa fi xiqqatu jira jechaadha. Akka bal'ina mana keessan irratti hundaa'uudhaan galfachuu dandeettani. Furdina hedduus qaba. Kan saantii 60 ta'ee saantii 70 bitachuu
barbaadan tokko isaa qarshii 600 qopheessinaan kallattii meeshaa kana bitachuu dandeettan jechaadha. Meeshaa baay'ee tokko filatamaaf ciminnes ni qaba, garaagarummaa qaba jecha tokko lammaffaa sadaffaatti jira waan ta'eef inni amma argaa jirtan kun cimina hedduu qaba. Isa kana bitachuu barbaadan qarshii 600 jechaadha tokko isaa. Kanaaf isa kana argachuudhaaf ammoo magaalaa naannoo keessan jiran kamurrattuyyuu ni gurgurama jechaadha, keessattuu magaalaa sadarkaa guddinarra jirani. Kanaaf magaalaa naannoo keessan jiran kamuyyuu dhaqxan meeshaa kana suuqatti gurgurama waan ta'eef kallattiimaan argachuu dandeettan. Eessatti arganna wanti jedhee isa rakkisus baay'ee hin jiru jechaadha. Gatii sobeettan gatiin isaa meeshaa warshaan hojjetu waan ta'eef kana duras isinitti himee jira waan ta'eef garaagarummaa hedduun qabu jechaadha. Gara Wallaggaatti kan gurguramuu fi gara Arsiitti, gara Baaleetti fi gara Jimmaatti kan gurguramu naannoo kamittuyyuu gatiin isaa tokko jechaadha. Meeshaa biyya alaarraa hojjetamee dhufu waan ta'eef gatiin isaa tokkuma jechaadha. Kanaaf naannoo kamittuu bitachuu barbaadan isa kana qarshii 600 qopheessan tokko isaa bitachuu dandeettan jechaadha. Kanaaf isa meeqa barbaadan achirratti hundooftanii tokko isaa 600 yoo binne isa 5 yookaan immoo 3 yoo barbaadan ta'e ammoo meeqa bituu dandeenya kan jedhu achuma argachuu dandeettan jechaadha. Kanaaf saantii 70 barbaadan saantii 60 yoo barbaadan qarshii 600 qopheessan tokko isaa bitachuu ni dandeettan jechaadha. Haaluma isa fakkaatuun kan amma argaa jirtan kuni mana ficcaaniititti kan ficcaaniitii fi ficcaan bishaanii fi kan bobbaati jechaadha. Akka argaa jirtan kan girgiddaa irratti kan laxxafamu ishii isaati kan dhaabbatu jechaadha. Gubbaa irratti argaa kan jirtan iddoo sibiila calaqqisaasaniin ammoo bishaan kan itti bu'u jechaadha. Kanaaf haala isaa sirriitti beektu jedhee yaada. Isa kana kan argaa jirtan kana bitachuu barbaadan kan harka irratti dhiqatamu wajjiin qarshii 6,500 yoo qopheessitan bitachuu dandeettan jechaadha. Kan harka irratti dhiqattan faana kophaa isaas ni gurgurama, kan harka irratti dhiqattanis kophaa gurgurama. Isaas tokko tokkoon tartiiba kanaan isin biraan gaa jechaadha. Kan ammoo akka argaa jirtan kanatti tokko isa qarshii 6,500 yoo qopheessitan kan bishaan harka irratti dhiqatamu faana bitachuu dandeettan. Cimina hedduus qaba akkuma meeshaalee kanneen dura isin biraan gahaa ture jechaadha. Furdina hedduus qaba. Qadaadni itti qaqqadadamu yeroo itti fayyadamu irraa banamuu fi yeroo kaan itti qaqqadadamu kan argaa jirtan kunis cimina hedduus qaba jechaadha. Kanaaf gubbaa isaas qulqulleessuu fi haalli isaa baay'ee bareedaa tokko ismuuziidha jechaadha. Kanaaf qulqulleessuuf haalli isaas mijaadha, itti fayyadamuun haalli isaas mijaadha, cimina hedduu qaba. Kanaaf isa kana bitachuu barbaadan qarshii 6,500 isiniin jedhee jira. Kanas warra meeshaa biraa dhaqxan bira deemtan ammoo isinis laxxafuuf yookaan ammoo isinii hojjechuu fi gatii isaas meeshaa isinii fiduu ni danda'an jechaadha. Yookaan ammoo ogeessi mana isinii hojjete jira. Fakkeenyaaf shaaworii keessatti tubboo bishaan keessa yaa'u kan isinii hojjete innis isinii hojjechuu ni danda'a waan ta'eef isin ammoo meeshaa dhaqxanii bitattanii ogeessa mana isinii ijaaru yookaan ammoo ogeessa tubboo bishaanii mana keessa isinii harkisee akkasumas kan mana fincaanii fi shaaworii isinii harkisee isinii hojjechuu danda'a jechaadha. Kun ammoo dandeettii ogeessichaa irratti hundaa'a. Kanaaf mana keessan keessatti yoo barbaadan ta'e isa kana qarshii 6,500 isiniin jedhee jira. Isa kana kophaa isaatti yoo barbaadan ta'e ammoo qarshii 4,000 yoo qopheessan kophaa isaatti bitachuu dandeettan jechaadha. Kan mana fincaaniitti itti fayyadamuu dandeettan kana kan bishaan harka irratti dhiqatamuun alatti jechaadha. Isaa wajjitti 6,500 jedhee kophaa isaatti kana bitachuu yoo barbaadan qarshii 4,000 yoo qopheessan bitachuu dandeettan jechaadha. Isa kana ammoo namni tokko kana yoo hin barbaanne yookaan ammoo kana dura galfattanii kan harka irratti dhiqattan qofti kan isinii hafe jiraachuu danda'a waan ta'eef yeroo kana kan harka irratti dhiqatamu bitachuun kophaa isaatti isa bitachuun barbaachisaadha waan ta'eef isa bitachuu barbaadan ammoo qarshii 2,500 bitattanii itti fayyadamuu ni dandeettan jechaadha. Kan harka irratti dhiqatamu kophaa isaatti. Kanas ammoo kophaa isaatti qarshii 4,000 bitachuu dandeettan jechaadha. Kanaaf walii galatti bakka tokko bitattanii qarshii 6,500 yoo qopheessan haaluma salphaan bitattanii itti fayyadamuu dandeettan jechaadha. Haaluma isa fakkaatuun kana fakkaata jechaadha. Kan amma xiyyaarratti agarsiifame kan duratti isiniin jedhee mana shaaworii keessatti itti fayyadamuu kan barbaadan qarshii 600 isiniin jedhee jira. Kanaaf meeshaaleen kun cimina hedduu kan qaban jechaadha. Iddoo kamittuu akkuma dura isiniin jedhee argachuu dandeettani. Kanaan alattis meeshaaleen biraa kan barbaadan yoo jiraate gama keenya dhuftaniitiin meeshaalee kamiyyuu ajajachuu ni dandeettani. Kanaaf gatiin isaas baay'ee tokko madaalawaa meeshaalee ta'amee fi gama biraatiin ammoo iddoo isin jirtanitti hamma dandamee meeshaa isinii dhufuu danda'u kan ammoo magaalaa isinitti dhiyeenya qaban irratti hamma manaallee isiniif geessuun haalli isaaniis mijaa'uu yoo dhabuu danda'a warra meeshaa gurguruufis jechaadha. Hanga magaalaa isinitti dhiyaachuu danda'aniitti isinii dhiyeessanii yoo jedhan dhaqxanii fudhachuu fi irra caalatti ammoo isin ammoo filachuu kan qabdan meeshaalee manatti isinii fidan sana caala yoo biyya keessa warra hin jirres jiraachuu dandeettan biyya alaa teettan meeshaalee biyya keessatti bitachuu yoo barbaaddani meeshaaleen akka mana keessanitti isin dhufuuf filachuu caalaa meeshaalee kana iddoo isaan itti gurguraman dhaqxanii bitattanii osoo achitti filattanii irra baay'isa jechaadha. Kanaaf dandeettiin meeshaas wal ta'uu danda'a. Isinis filannoo keessanii fi bifa garaagaraa halluu garaagaraa qaba waan ta'eef dhaqxanii achitti filattanii biyya keessa waan jirre ammoo nama maatii keessaa yookaan ammoo nama isinitti dhiyaatu dhaqee isin ilaaluu fi isin bituu danda'u godhattaniiti
namni sun dhaqee isin ilaalu isin filachuu fi gatii isaas isin xumureeti isin geessuu danda'a jechaadha. Kanaaf meeshaa isin geessa yoo ta'e meeshaa tokko irratti qarshii 200 kan qabatamutu jira jechaadha. Meeshaa kan isin geessa yoo ta'e qarshii 200 kafaltanii fi meeshaa isin geessuu danda'a. Namoonni haalli isaa guutumaan guutuutti namni dhaqee isin ilaalu isin jirre ta'e ofiis hidhattanii bitachuu kan hin dandeenye ta'e qarshii 200 san kafaltaniiti iddoo isin jirtanitti isin geessuu ni danda'a. Meeshaalee baay'ee yoo barbaadan ta'e mootuu qarshii takkas osoo isin hin gaafanne isin geessuu danda'a jecha. Meeshaa takka lama kanneen yoo ta'e qarshii 200 isin gaafachuun dirqama waan ta'eef irra caalaatti isiniifis meeshaa gaarii bitachuudhaaf iddoo inni jirutti hidhattanii bitattan bareeda jecha. Keessattuu meeshaalee harkaan hojjetaman meeshaaleen warshaadhaa ba'anii yookaan immoo biyya alaarraa galfamanii biyya keessatti gurguraman kanneen akka meeshaa amma simbiraan ga'e kan ta'e immoo manattis yoo isin fidan uummata akka rakkoo hin qabu jechaadha. Kanaaf odeeffannoon guyyaa har'aa qabadhee isin dhufe kanuma hangammaa hordofaa turtanii viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nageenyi keenya bakkuma jirtanitti isin qaqqabu irra deebuudhaan warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube chaanaalii keenya dhuftan subscribe gochuu hin dagatina wantoota baay'ee asirraa fayyadamtu jedha. Kanaaf meeshaalee biraa kan bitachuu barbaadda yoo jiraate karaa keessaattinis ta'e komentii jalatti nu barreessaa meeshaan barbaadda yoo jiraate. Gama biraatiin ammoo odeeffannoo maalii beeku yoo barbaadan meeshaa waan kamuyyuu haa ta'u meeshaas ta'e dhimma biraatiin haala yerootiin wal qabate wantoota beekuu qabdan yoo jiraate karaa keessaattiinis yookaan ammoo komentii jalatti nu barreessaa odeeffannoo isaa kallattii maan isin biraan geenya jechaadha. Guyyaa har'aatiif asumatti nagaan nuuf tura nageenyi keenya bakkuma jirtanitti isin haa qaqqabu.